misoom beelladaati wal qabatee waa'ee diqaalomsuu qofaatti bal'inaan ka'ee achi keessatti misooma lafa dheedumsaa misoom beelladaa akkasumas walitti hidhamiinsi gabayaa horsiise bulaa fayyadama taasisuu keessatti hojiin kun ammayyummaan walitti hidhamiinsi gabayaa ta'ee fayyadamummaa misooma horsiise bulaa mirkaneessuu keessatti wanni tuqan bal'inaan hin jirtu. Naannoo kanatti wanti yaadam yoo jiraattee fi hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata waan jedha akka gaafiitti kaasuu barbaada. Gam biraatiin gurmaa'insi sektoraalee yeroo dabre hojii giddugaleessa godhatameetiin labsiin isaa raggaasifame misoom jallisii horsiise bulaa jedheetiin achi jalaatti gurmaa'ee jira. Garuu beelladii achi jala hin jiru. Wanni horsiifamu horiidha. Beelladii ammoo qotee bulaa jala gala. Waa'een lafa dheedumsaa horsiise bulaa jira. Qonnaas jira. Waa'een beellada horsiise bulaas jira. Misoom jallisiif horsiise bulaas jira. Qonnaas jira. Humni nama gurmeessu, baajetu gurmeessu, beekumsa hawaasi naannoo kanaa qabu gurmeessuu keessatti tajaajila hawaasaa kennamu iddoo lamaatti gargar ba'ee hojiin sektara kanaa walirra bu'ee jira waan jedhe qaba. Labsiin kun yoo mirkanaa'u qorannoon isaa gam gad fageenyaan fayyadamummaa hawaasaa laaleetiin qorannoon isaa gam gad fageenyaan qoratamee waan jedhu haasuu barbaada akka gaafitti. Horsiise bulaan qonni jalgaluun fulamoo fulaa miti waan jedha irratti yaada odoo irratti kennamee dansaa waan jedha qaba. Kan jedhee gaafii bulchiinsi gaarii akka godina sunitti hawaasii hojja dubbifamu cufa ka'u keessatti gaafiin godina Boorana Bahaa yeroo adda addaatti inka. Gaafiin kun gaafii lafti liiban sun baay'ee dhiibamaa turte. Babal'ifannaa daangaatiin falmi lafaatiin wal qabateetiin baay'ee dhiibamaa turte. Lubbuun namaas lubbuun qaqqaaliin itti dabartee jirti. Lafti tun har'aas babal'ifannaan daangaa kun hin dhaabanne. Haalli nageenya naannoo sun jirus baay'ee rakkisaadha. Hambir dabree maqaan dhaloota kana geelle Boorana qabdu yoo maqaa kan dhaane akkaatti wanti ilaalamaa jirus jira. Gaafiin tun ammoo gaafiin godina Boorana Bahaa yeroo adda addaatti kabajamoo pirezidaantiillee dhufaniitiin yaa'ii guddaa Booranaa gumi gaayorraalleetti gaafiin kun akka gaafii jabduutti hayeetiin jira. Jaarsi biyyaa abbootiin gadaa caasaan mootummaatiif uummati bal'aa yeroo adda addaatti waltajjii adda addaa irratti gaafatamaa ture. Gaafii kanaaf deebiin wanti yaadamu hojja jiraate kabajamoo pirezidaantiin yaada hojja irratti kennan kabajaan gaafachuu barbaada. Inni kaan dhimmi daangaa wal qabatu gaafiin sadaffaan gaafii daangaa wal qabatu. Gaafiin daangaa waggoottan dabran keessatti naannoo Oromiyaa naannolee wal daangessaniin keessumaa kibba Oromiyaa Mooyyalee Haasee Harargee Baalee daangaan jiru lubbuun nama baay'eetti dabraa ture jecha. Lubbuun nama baay'eetti dabraa ture sun haalli ammaan tan obbolummaa giddugaleessi godhateetiin naannoo laa waliin qabnu baay'ee fooyya'aa qabu. Carraan kunin mariifillee baay'ee barbaachisaa haal mijaataa jiran. Kanaaf naannoo kanarratti bu'uuraaleen misoomaa akka hin hojjetamne labsiin kallattiin gadi bu'ii jira. Bishaan achitti hojjetamuun hin danda'amu. Manneen barnoota daangaa sun irratti hojjetamuun hin danda'amu. Buufataaleen fayyaa achitti hojjetamuun hin danda'amu. Uummati naannoo sun jiru ammoo carraa kan argachuuf mirgi qaba. Gaafii gaafata. Kanaaf daangaan kun ammoo ammaaf wanti isaa calliftu malee fuulduraaf rakkoon kunin mariin hiikamuu qabdi. Waan jedha qaba. Komishiiniin daangaa naannoo kanaa dhaabatee jira akka biyyaalletti dhaabatee jira. Komishiiniin daangaa furmaati daangaa seenaa biyya qoratee gadi fageenyaan beekumsi irraa akka hundaa'e qoratameetiin deebiin itti kennaaf dhaabatee jira. Hojiin kun maaliirra jira? Waan jedhe haasuu barbaada. Gam biraatiin daangaa wal qabatee daangaa Keeniyaatiin wal qabatee akka godina keenyatti milishaatti eegaa jira. Raayyattis biyyaatti olitti caasa nageenyaatti olitti milishaatti eegaa jira. Mishigii galaa jira jecha. Mishigii galaa jira namni meeshaa isaatiin loojistikii isaatiin dhiyeessii uummataatiin daangaa agas ga'u eegaa jira jecha. Kanaaf beekamtiin mootummaa naannoo Oromiyaatiif kennamuu danda'u qaba jecha. Beekamtii eegeen namni suniin milishaan sun lakkoofsaan baay'eedha. Hin qotu, hin facaasu, hin daldalu. Maatiin isaa immoo barnoota barbaada. Nyaatee dhuguu barbaada. Qabeen horachuu barbaada. Sumbir dabree gatii haffaleetiin
dhiyeessii fi lubbuu fi kennaa jira jecha mani fitti galuuf carraa tokko illee hin qabu. Kanaaf naannoo kanatti wanti yaadame fayyadamummaa milishaatiin wal qabate wanti yaadamu jiraat yoo haafame dansaadhaa yookaan gaarummaa qabaa waan jira qaba. Inni kaan gaafin ittaan kan qabu waa'ee caaseffan magaalaatiin wal qabatu yookaan babal'inni magaalaatiin wal qabatu. Magaalaan Mooyyalee magaalaa daangaa biyya keenyaatii fi Itoophiyaa gubbaatti argamti. Giddugal daldalaati, giddugal siyaasaati. Daldalee achirra ka'u giddugaleessi biyyaa Finfinnee akka biyyaalletti gahee guddaa taphachaa jira jecha. Daldalli kun ammoo akka Oromiyaatti dhimmi kun qoratamee magaalaan tun magaala giddugal daldala waan taateef daandiin Finfinnee baheetiin Naayiroobi geessu keessi baheetiin dabra. Walitti dhamiisa Oromiyaa fi biyyoota ollaa bal'inaan cimsa. Balbalti Oromiyaan qabdu infraastiraakchariin haga biyya Keeniyaatti diriireetiin jiru Oromiyaaf carraadha. Guddinni dinagdee keessatti, guddinni hawaasummaa keessatti baay'ee carraadha. Carraan kun ammoo qixa barbaadamuun hubatamee hawaasi keenya naannoo sun ka qubatu irra fayyadamaa hin jiru akka Oromiyaallee irra fayyadamaa hin jiru. Kan waan ta'eef magaalli kuniin caasanisii baay'ee gadaanaadha. Sadarkaa gandaatti bulaa turte bar dabrammoo sadarkaa kanatti guddatamtu jedhamee caasaan shani kennameefii jira. Garuu xiyyeeffannaa fi fayyadamummaa isiin hawaasa keenyaaf qabdu akkisii biyyaa qabdu wal bir qabnee ilaalle daldalii naannoo sunitti hojjetamu daldala magaalaa Adaamaatti hojjetamu gadii miti. Daldala Wadaay keessatti hojjetamu gadii miti. Dirree Daawwaa keessa akka hojjetamu gadii miti. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kan qixa barbaadameen magaalaa kan hubatee hawaasi Oromoo bal'aan naannoo sun qubatu hin ta'in akka irra fayyadamuuf wanti yaadamu jiraatti yaadee hojjarraa kenname kabajamoo pirezidaantii yaadoo jarraatti kennu gaafachuu barbaadaa jecha. Gam biraatiin ammoo gaafilee bulchiinsa gaariif misooma kataan fixachaa jira. Daandiin keessa magaala Yaaballoo bara 2007 qabamteetiin turte daandiin keessa jecha. Gaafatamaas turte right of wayin daandii sun irratti manni akka hin ijaaramne dhaabbilee misooma tokkolleen akka jiraatti hin dhaabamne dhowwameetiin ture jecha. Ijaaramaas hin jiru. Guddin magaalaa irratti dhiibba bal'aa qaba. Kanaan wal qabateetiin dhimmi karoorfame sun Harommaa Yuunivarsiitiitti hojjete akka hin ijaaramneef dhowwamee jira. Hawaasis rakkachaa jira waan taateef yaadii hojjarraatti kenname waan jedha qaba. Fixadhee jira galatooma. Sarraanaa kennamee tolee.